Ashama harka fuunee maatii yuutuubara tokko warri na jalatti argamtan hundi keessaniyyuu akkami nagaa keessanii isiniin jedha. Akkasuma warri sabskraabii naaf hin goone sabskraabii naaf godhaa. Akkasuma maatii nuuf ta'a jechuudha. Har'a kanan dhufee baay'ee wanta nama gammachiisudha jechuudha. Baay'een gammade jechuudha. Baazawwan akka kanaatti oovarii nan gadda jedhee hin yaadne. Akkasittis immoo nan gammada jedhee hin yaadne dhugaa dubbachuuf taanaan baay'ee tokkoon gammade. Innis maal yoo jettanii isa yoo mana hojii hojjedhuun arge jechuudha. Viidiyoo maaster Abinnat gadhiisee jechuudha. Akkasuma fayyee gara biyya isaa galee jira. Akkasuma immoo hojii koo isa duraatti nan deebi'e yoo waaqayyo jedhee guyyaa muraasa booddee jedhee warri waaqayyoon kadhachaa fi turtanii akkasuma maatii keessanitti illee himtanii maatiin keessanillee kadhachaa fi turanii waaqayyo isinaa eebbisu. Isinis akka kanaatti warri kubsattan fayyitanii guyyaatti galateeffannaa qopheeffatan isinaa godhu waaqayyoon isiniin jedha. Warri gaddaa jirtanis waaqayyo gammachuutti isiniif ajajjiruun isinii jira. Baay'ee dhugaa baay'een gammade jechuudha. Bicha Yesuus isinitti himuu hin danda'u dhugaa gammachuudhaan gammade. Bakka viidiyoo isin hojjedheen ture kana dura argitanitti yoo ta'e kana dura isin dhukkubsate irrattis isin biyya hambaa deemittis daqiiqaa xiqqoo isin hojjedhe isin gadhiise ture jechuudha. Na warri akka koo gammaddan immoo baga waaqayyo si fayyise jedhaatii koomantii guutaan isin jedha guys. Na viidiyoon ani kana dura gadhiise tokko jira TikTok irratti jechuudha. Baay'ee gaddee jechuun naman hin beekne fi bakka yemirrii keessa kootii dubbadhe baay'ee keessa kootii waan hin dubbadhe yemirrii koo yoo waaqayyoon jedhe yaa waaqayyoo yesuun faantaa hin nu sadanii jedhe qooda isaa anaan na fudhadhu hin jedhe dhugaa rabbi bakka osoo kuba kalee minaaminii faata'e kalee guufaanan kennaaf yemirrii waaqayyo kan beekudha mini keessa yemirrii murteesse jechuudha. Maaliif ani ofii koof qofadha kanan jiraadhu normaal. Osoo du'eessi xiqqooshee maatii koo miidhama malee waan an gochaa jiru hin jiru amma sa'aatii kanatti jechuudha. Inni garuu namoota baay'ee imimmaa nama baay'ee qoorsaa nama jiru waaqaa gaditti jechuudha. Nama akkasii immoo jajjabeessuu kan qabnu bukkee kan dhaabbachuu qabnudha. Hundi keessan iyyuu dhugaa rabbi jecha isaa waan inni jedhe dhageeffattanii warri kadhachaa fi turtanii geetaan ilaa jilgeeffadheen isin galateeffadha waaqayyo isinaa eebbisu baraaf jireenya keessana eebbisuun isiniin jedha. Warri kadhachaa fi turtan hamma ammaatti jechuudha. Na waaqayyo isinaa eebbisu viidiyoo jalqabaa kaasee hamma dhumaatti isinittan agarsiisa jechuudha. Anis kana dura isin gadhiise isinittan agarsiisa. Akkasuma immoo isa inni fayyee waaqayyoon galateeffates isinittan agarsiisa jechuudha. Biyya isaatti galee jira. Na warri akka koo gammaddan dhugaa iyyi na gochaa argitan baay'een gammade jechuudha. Na viidiyoo jalqabaa kaastanii hamma dhumaatti nu takatattalaan isiniin jedha. Sabskraabii gochuun dagatinaa sheerii akkasuma koomantii jalallee baga waaqayyo si fayyise jedhaan isiniin jedha. አማርኛም ኦሮምኛም አትሰሙ ልጆች ደግሞ በጣም ነው የምወዳችሁ፣ በጣም ነው የማመሰግናችሁ። እስካሁን ከኔ ጋር የቆያችሁት እና ኦሮምኛ ሳታውቁ እስካሁን ከኔ ጋር የቆያችሁ በጣም ነው የምወዳችሁ፣ በጣም አመሰግናለሁ እያልኩ እንደዚህ እንዲሁ ደግሞ ሼር እያደረጋችሁ ሰብስክራይብ እያደረጋችሁ አካውንቴን ማለት ነው እና የማስተር አብነት ጉዳይ እያወራው ነው። አሁን ተሽሎ ወደ አገር ቤት ገብቷል። ድሮ ደግሞ ታሞ ነበር ታውቃለች ሁላችሁ ማለት ነው። ኢትዮጵያ ሆናችሁ ያላወቃችሁ አላችሁ ብዬ አላስብም። እንዲህ ደግሞ ሌላ ሀገር ዜጋ ራሱ ቪዲዮ እየሰሩ ነበር ከዚህ በፊት ማለት ነው፣ አይታችኋል። እና እግዚአብሔር ይማር እያሉ ማለት ነው። እና አሁን ተሽሎ ዛሬ ቀን የደስታ ቀን ነው ማለት ነው። እና ቪዲዮም ከመጀመሪያው እስከ መጨረሻ ተከታተሉ ማለት ነው። አማርኛ ብዙም አልችልም፣ እንዲሁ እንሞክራለን። እና ጋይስ ቪዲዮኒ ከነድሮ ቲክቶክ irratti gadhiise isinitti agarsiisen isin biyya isaatti galan isinitti agarsiise jechuudha. Madumatti nu wajjin tura.
ስፍራ ከዛ የወረድከው ፍቅር ያስገድድ እየቀነሰ መጣ። እኔ ህመሜን ለሰው ማሳየት አልፈለግም። ሰው እንዲያገብኝ አልፈለግም። አንዳንድ ጊዜ ደግሞ ስጋ ያሳያል። ትልቁ ችግር እሱ ነው። ጃኬት ብትደረጉ ይታያል፣ ውስጥ ያሳያልና ጸልዩልኝ። እኔ ኢትዮጵያ ህዝብ አንድ የሚማጸነው አንድ ለኢትዮጵያ ህዝብ መናገር የሚፈልገው ከእግዚአብሔር በታች በእናንተ ጸሎት፣ በእናንተ እንባ፣ በእናንተ ምርቃት ነው እስከዚህ ያለሁትና አሁንም እግዚአብሔር በዛ መንገድ ያቆመኛል ብዬ አስባለሁ። ጋይስ kana fakkaata inni har'a baazabuu gammachuudha fayyasa እና ጋይስ kana fakkaata jechuudha. Kana dura kanan gadhiise isa inni immoo amma hojjetee gadhiisee isinitti agarsiisa jechuudha. Ani kanarratti wanti nani baay'ee gammade jechuudha. Lakkaa uummanni yoo walii galee waaqayyottis bo'ee waaqayyo irraa isin argata. Akkasuma baazawii biyya keenya keessatti walii galteetu hin jiru malee walii galteen osoo ta'ee gaarabbii wanti baay'een akka inni furmaata argatu, furmaata akka inni qabaatudha. Kanarratti bareechuudha. Maastera Abinnat namni jibbu tokko jira jedhee hin yaadu hamma har'aatti. Hundumtiyyuu bo'ee gaafa waaqayyoon kadhatu, gaafa waaqayyo akkas isa furee bilisa bahee hojii irratti deebi'uufidha amma inni jedhutti. Gaafa godhu baay'ee bichaan beeku dhugaa waaqayyoof galanna ta'u akkasin ta'a jechaan qabu garuu gamaali. Waaqayyo dhugaa hin danda'a waan inni isaaf dadhabame tokkoyyuu hin jiru. Innaan kanarratti maallee jechuun barbaada. Namni hundumtiyyuu osoo walii galee waan hundumarratti akka kanaatti bo'ee waaqayyoon kadhate lakka hundumti isaa furmaata hin qaban jedhe. Bakka isa durii caala akkan waaqayyotti jabaadhu illee na godhe. Akka isa durii caalallee waaqayyoon akkan kadhadhudha kan na godhe jechuudha. Bichaa dhugaa rabbii maallee isinitti hima. Maaster dhukkubsachuu isaatti ijoollee nama guddaa osoo hin ta'in hin jedhin hundumti isaaniyyuu bo'aa turan. Bo'anii waaqayyoos kadhachaa fi turanii. Bichaan jechaan qabu kan beekus kan hin beeknes eenyuma jedhanii bakka arganiima baay'ee gaddaa turan hundumti isaaniiyyuu. Naaf viidiyoo inni kana gadhiise irratti immoo baay'een gammade. Na dhaqxanii tiitoobii isaa jala dhaqxanii ilaaluu dandeessu kun asittis isiniin gadhiisa. Isa inni jedhee waluma wajjin dhaggeeffanna jechuudha. ለሕክምና ወደ ውጭ ሀገር ከሄድኩበት በሰላም ወደ ሀገሬ ተመልሻለሁ። እግዚአብሔር ይመስገን። ከሕክምናው በኋላ የጤናዬ ሁኔታ እየተሻሻለ ያለ ሆኖ በሐኪሞች ምክር መሰረትም በቀጣይነት እየተመላለስኩ ክትትል ለማድረግ ይሆናል። በቅርቡ እግዚአብሔር ቢፈቅድ ወደ ስራ እመለሳለሁ። ለመላው ለኢትዮጵያ ሕዝብ፣ ለሃይማኖት አባቶች፣ ለመንግስት የስራ ኃላፊዎች፣ ከሀገር ውጭ ለምትገኙ የበጎ ልብ ባለቤቶች እንዲሁም የተሻለ ሕክምና እንዳደርግ በቅርበት ከጎን የሆናችሁ ለደገፋችሁኝ ወንድም እህቶቼ ከልብ የሆነ ምስጋና አቀርባለሁ። እጅግ በጣም አመሰግናለሁ። ፈካቴችለ ጋይስ ማስተር ፋዬ gara biyya isaatti deebi'ee jira. Deddeebi'ee dhaqee inni nayyaala jedheera hin xumurre fakkaata. Gin fayyee hojiitti nama deebi'u jechuun jecha dhugaa rabbi baay'een gaddee ture gaafa inni dhukkubsatu. Baasawii waaqayyo waan godhu kamittiyyuu inni beekadha. Sibiigali beekadha waaqayyo hunduma isaafiyyuu bicha baay'een gammadee namni akka koo gammaddan immoo yoo jiraatanii dhugaa rabbii namni gaddisan jirtedhee yaadu akka kanaatti inni fayyee maal ta'ee bicha anu waanan haasawu wallaalee har'a jechuudha gaayis. Innaa fataanaa jedha hamma ammaatti warri nu wajjin turtanii waaqayyo isinaa eebbisu eebbifamaa isiniin jechaatu akkasuma sheerii koppilingillee gochuu hin dagatinaa. Subscribe illee naaf godhaan isiniin jedha. Samuuni kana baazawii baay'ee subscribe naaf gochaa jirtu baay'een isin jaaladha. Naaf jiraadha. Amma dhumaatti waan wajjin turtanii fi viidiyoo itti aanu hamma fidee dhufutti baay'een isin jaaladha. Bye bye.